Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 irraa oduu torbaanii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu torbaanii tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Oduu torbee keenya kan jalqabaatiin dararaa fi hidhaan qaamota mootummaan bobbaaseen uummata nagaa irratti raawwatamu kan duraanii caalaa hammaachaa jiraachuun himame. Godina Harargee aanaa Meettaa Araddaa Haqabaas keessatti gaafa Ammajjii 15 irraa kaasee maqaa walgayii baaja'uun lammiilee nagaa mana irra deemanii rakkisaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa 11 himan. Jiraataan naannicha irraa odeeffanne akka himutti gochaa kana kanneen hojjechaa jiran dabballoota paartii Bilxiginnaa yoo ta'an dirqamaan uummataa walitti baasuu wantoota isaan qaban irraa saamaa akka jiran himu. Gama biraatiin namoota hojiif wal keessa deemuu fi namoota firoottan isaanii gaafachuuf iddoo biraa irraa naannicha dhufan sababa waraqaa eenyummaa fidaa ja'uun qabanii hidhanii yeroo muraasaan booda maallaqa irraa fuudhaa akka jiran dubbate. Magaalaa Finfinneetti humnoonni tika mootummaa Itoophiyaa wallistootaa fi dargaggoota Oromoo hidhuu fi dararuun akkaan hammaachaa jiraachuun himame. Wallisaa fi qindeessaa muuziqaa kan ta'e Feesal Abdurrahman dabalatee dargaggoonni Oromoo 4 hidhamtoota siyaasaa Oromoo gaafachuuf wayitaa mana hidhaa Qaallittii deeman qabamanii baatiiwwan 2 oliif hidhatti dararamaa kan jiran ta'uu maatiin Oromiyaa 11 himanii jiru. Akka maatiin hidhamtoota ajaanitti dargaggoota Oromoo 3 kutaa biyyaa irraa muuziqaa hojjechuuf dhufan waliin ta'uudhaan hulaa mana hidhaa Qaallittii akkuma gahaniin badii takkaan malee ukkaanfamuu dubbatan. Godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa magaalaa Caaffee Baantee keessatti guyyaa kibxataa qeerroo Kadiir Rashid jaamu yakka tokkoon malee iddoo hojii isaa irraa humnoota mootummaatiin ukkaanfamuun himame. Akka hiriyaa isaa irraa mirkaneeffannetti dargaggoo kanaan malees namoonni hedduun hidhamaa kan jiranii fi maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan ja'uun doorsisaan uummata nagaa irratti raawwatamuu cimaa jiraachuun himame. Hidhamuu dargaggoo kanaatiin duratti bulchiinsa magaalichaa kan ta'e Mahammad Yusuf kan jaamu maqaa dargaggoo kanaatu qeerroo irratti qindeessaa jira ja'uun hidhattoota irratti qindeessuu yeroo garagaraatti rakkisaa akka tures himu. Dargaggoon kun hojii dhuunfaa isaa hojjechuun alatti nama siyaasaa kamuu keessatti hirmaannaa hin qabne ta'us sabboonummaa fi dhagayeettii inni hawaasa keessatti qabu irraa ka'uudhaan dararaa akka turan dubbatu. Torbee keenya gama biraatiin artistiin Goobanaa kan umrii isaa guutuu waa'ee tokkummaa Oromoo lallabaa ture Ammajjii 18 bara 2022 addunyaa kanarraa du'aan boqochuun dhagahame. Du'a artistii kanaa yeroo dhagahanitti dinqisiifattoonni isaa fi uummanni Oromoo bal'aan gumaacha artii fi qabsoo guddaa artistiin gameessi kun taasisaa tureef seenaa yoomiyyuu isa yaadata jechuun ibsaa jiru. Artistiin hangafni kun erga waggoota dhiyooti as dhukkubsachuudhaan hojii artii irraa fagaatee kan ture yoo ta'u yeroo inni dhukkubsachuun wallaansa irra ture kaasee hiriyootaa fi dinqisiifattoonni isaa gargaarsa taasisaa fi turuunis ni yaadatama. Du'a artistii kanaa yeroo dhagaanitti hooggantoota hayyootaa fi hawaasni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman karaa miidiyaa hawaasummaan hojii artistiin Goobanaa bara jiruu isaa keessatti uummata isaatiif gumaacha kaasuun du'aan addunyaa kana irraa deemuu isaatti akka malee gadduu ibsachaa jiru. Oduu torbee keenya itti aanuun hidhaan jumlaa fi dararaan sirna mootummaa Abiyyi Ahmadiin uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru daran hammaatee jiraachuu jiraattonni himan. Haala kanaan naannawa addaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti namoota nagaa yakka hin raawwatin mana jireenyaa fi bakka dalagaa isaanii irraa humnoota tikaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaatiin guuramanii mana hidhaatti kan guuramaa jiran ta'uu maatiin hidhamtootaa keessaa namni bilbilaan dubbisne Oromiyaa 11tti himan. Humnoota tikaa fi poolisiin namoonni magaalaa Sabbataa fi naannoo isii irraa guuramanii hidhamaa jiran kunneen ammatti baay'inni isaanii namoota 35 ol ta'uu kan mirkaneeffanne yoo ta'u hidhaan kun ammallee akkuma itti fufetti jiraachuu himu maatiin hidhamtootaa keessaa namni dubbifne kun. Oduu torbee keenya gama biraatiin Wallaggaa aanaa Sibuu Siree gandaa Jaarsoo Waamaa jedhamutti waraanni mootummaa daa'ima umriin isaa waggaa 16 Addataa Baacaa jedhamu kan kutaa 8ffaa baratu naannoo mana maatii isaatti ajjeesanii darbuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad yeroo ammaa naasuu tokkoon malee ilmaan Oromoo iddoowwan garagaraatti haala suukanneessaan harcaasaa jiraachuunis ni beekama. Oduma wal fakkaatuun ragaawwan godina Oromoo Walloo irraa argaman akka mul'isutti namoonni qabamanii hidhaarra turan milishaawwan mootummaatiin mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamaa jiraachuun ibsame. Akka odeeffannetti Oromoonni Walloo kanneen humnoota WBO fi TPLF hin falmanne yookiin hin balaalleeffanne jedhamuudhaan kan hidhatti guuramanii turan ta'uun himame. Humnoonni WBO fi TPLF magaalaa godinichaa keessa jiran ji'ootaan dura to'atanii kan turan yoo ta'an boodarra naannawa to'atanii turan gallakkisanii bahanii jiru. Ajjechaa hidhamtoota kanneen irratti raawwatamaa jiru manneen hidhaa keessa turanitti osoo hin ta'in naannoo biraa geeffamanii kan ajjeefamaa jiran ta'uunis ibsamee jira.
Oduu torbee keenya wal fakkaatuun godina Gujibaa aanaalee hedduu keessatti humni mootummaan bobbaase lubbuu namaa baasuu fi manneen jiraattootaa barbadeessuun haala yaaddeessaa ta'aa dhufuun himame. Godinichatti aanaalee gammoojjii makatan kan hongeedhaan haala yaaddeessaa keessa jiranitti gochaawwan gara jabeenyaa kun qaamolee mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa 11f gabaasanii jiru. Akka odeessi garasii arganne himutti aanaalee hongeedhaan miidhamaa jiran kanneen akka Gumii Eddalloo, Aanaa Liiban, Gooroo Doolaa, Sabbaa Booruu fi kanneen biroo keessatti waraanni mootummaa badii lubbuu fi qabeenyaa hedduu geessisaa jiraachuun himame. Oduu torbee keenya gama biraatiin sababa waraana kaaba Itoophiyaatti hammaachaa dhufeen waldhabdeen saboota Itoophiyaa biyyoota alaa garaagaraa keessa jiraatan jidduutti babal'achaa dhufuun beekame. Itoophiyaa irraa fageenya dheeraan booda waldhabdeen hordoftoota abbootii amantaa Bataskaanaa Itoophiyaa bulchiinsa Ohaayoo jidduutti dhalachuun ibsame. Hordoftoonni mana amantaa Ortodoksii magaalaa Kolomboos hooggantoonni Bataskaanichaa afaan Amaaraan tajaajila kennaa turan gara afaan Tigreetti jijjiiran jechuudhaan komataa jiraachuu Ajansi France Press gabaasee jira. Hordoftoonni akka jaanitti gaggeessitoonni mana amantaa magaalaa Kolomboos waraana Itoophiyaa keessatti lubbuu namoota 1000 lakkaa'amu galaafate irratti kallattii qabatan jechuun komatan. Oduu keenya torbaanii wal fakkaatu waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamu dhaabuuf nagaa buusuuf carraaqqiin taasifamaa jiru akka isaan gammachiise barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN Antonio Guterres himan. Guterres gaafa roobii gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjo haala Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru irratti erga bilbilaan mari'atan booda ibsa baasaniin akkana jedhan. Waraanni Itoophiyaa keessatti waggaan dura eegale dhaabbatee rakkoon marii akka turuuf carraaqqii kanaan dura taasifame ija hin godhannee jiru. Oduma wal fakkaatuun dhaabbanni Koomishinii Ol'aanaa dhimma baqattootaa UNHCR haala baqattoonni Eertiraa kan kaampiiwwan baqattoota naannoo Tigraay irratti argaman baay'ee yaaddoo beeksise. Dubbi himaan dhaabbatichaa Boores ibsa Jeneevaatti jimmata kennaniin akka jaanitti hojjettoonni dhaabbatichaa kanneen sababii haala nageenyaatiin baqattoota bira ga'uu hin dandeenye yeroo jalqabaatiif jalqaba torbee kanaa buufataalee baqattoonni Maayee Aynii fi Adii Haarush deemuun himan. Hojjettoonni keenyaas baqattoonni baay'een sodaataa akka jiranii fi nyaata argachuuf rakkataa jiraachuu fi hirrina qorichaa fi bishaan qulqulluutiin rakkataa jiraachuu hubatanii jiru. Oduu keenya torbee biraatiin Itoophiyaatti hafteen lafee ilma namaa waggoota 200 fi 30 argamuu qorannoon mirkaneessee jira. Haftee lafee ilma namaa Oomoo Ay jedhamuun moggaafame kun waggoota 200 fi 30 ture argamuu qorattoonni beeksisan. Haftee sanyii Oomoo Saappiyaas kan bara 1960mootaa keessa argame isa jalqabaa yoo ta'u qorannoon ammaan dura haftee kanaa irratti gaggeeffame waggoota 200 dura akka ta'e ibsamee ture. Oduu keenyatti aanuun waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa hanqina dhiyeessii meeshaawwan fayyaa mudachuun namoota gargaarsi barbaachisuuf dhaqqabu akka hin danda'in beeksise. Sababa hanqina qorichaa mudachaa jiruun hospitaalonni baay'een naannoo Amaaraa keessatti cufatanii jiru. Namoonni dhibeewwan dhaabbataa qaban guyyaarraa du'aa jiraachuu dhaabbatichi beeksisee jira. Dhaabbatichi ibsaa baaseen dhiyeessii qorichaa meeshaa wal'aansaa fi iddoowwan tokko tokkotti meeshaawwan fayyaa manca'uu isaatti baay'ee kan yaaddaan ta'uu ibsanii jiru. Oduma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN'n haleellaa qilleensarraa mana hidhaa Yamanitti raawwatee fi lubbuu 70 ol galaafate balaaleeffate. Wirtuun to'annoo kun bakka Saadaa jedhamuu fi kaaba lixa Yaman naannoo loltoonni Uhutii to'atanitti kan argamudha. Haleellaa gaafa jimmataa raawwatame kana ilaalchisuun Antonio Guterres ibsa baasaniin haali hammeessummaa kun dhaabbachuu qaba jedhan. Haleellaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii inni sirrii hanga ammaatti ifaa miti. Immiseef akka ja'utti yoo xiqqaate namoonni 70 ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kunis ni dabalaa jedhamee eeggamaa jiru. Oduu torbee keenyaa kan xumuraatiin Biriteen erga Raashiyaan loltoota ishee gara 100 ta'an daangaa Yukureen irra qubachiifteen booda Yukureen akka ittiin of ittistu jechuuf misaayilota farra taankii fageenya gabaabaa dhiyeessuuf jiraachuu ministeera raayyaa ittisa biyyaatti beeksise. Biin Weeles miseensota mana mariitti akka himanitti loltoonni Biriteen muraasni Yukureeniif leenjii kennuuf gara sitti ni imaluu jiru. Itti dabaluunis loltoonni Raashiyaa akka weeraruu danda'an sababni seera qabeessaa fi yaaddoo dhugaatuu jira jedhan. Haa ta'u malee Raashiyaan karoora weeraraa homaa akka hin qabne himuun biyyoota lixaa himataa jirti. Loltoonni Biriteen bara 2015 irraa kaasee humnoota waraanaa Yukureen leenjisuuf biyyattiitti argamu. UK weerara Raashiyaa bara 2014 hordofuun humna galaanaa Yukureen deebistee ijaaruu gargaaruuf waadaa galtee jirti.
haa ta'u malee waalees gama amala doorsisaa Raashiyaan dabalaa dhufeetii wal qabate UK nageenya gargaaruuf deeggarsa addaa akka kennituuf himan. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya Oromiyaa 11 irraa oduun torbaanii kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himuun ta'e isin faana turte Andaraartuu Shaamiti ogeessaa kaameraa fi teeknikaa Ifaa Aminaa waliin ture gama kiyyaan nageetti qophiilee Oromiyaa 11 kanneen hafan wajjin turtii gaarii.